kiraara rukutaa, kiiboordiin taphata, meeshaa keessaa jechuudha. Annaa yeroo mara yogguu deemu in sirbaa deema. Akkuma isin jedhe manni ri'aasaa immoo manuma keenya bukkee waan ta'eef foorcaafaa deema, sirbaafaa deema. Even waan inni hojjedhu irree otoo jiraate dhiisee tanan isa laaluudhaa ba'aa ture dura. Annaa ani sirba akkasittiin sirbu ammana miira keessa nan galchu. Garuu maalan jedhanii acee koo sirbituu mee mootummaa waaqaan dhaaluun jedhan. Yogguun akkas jedhu dhiisimee waaqni kan naa kenne kanaaf miti naan jedha. Daandiratti naana argummoo natti dubbata. Akkam natti dubbatte nan arrabsa. Arrabsee galee tanan maafan arrabsee ba'aa ture. Mana keenya bira darbee mana isaanii dhaqa inni. Galgala mana ri'aasaa tokkotu jira. Achitti kiraara taphata. Amma inni galutti ani hin galu manatti. Yookaan lukaan dhiqadhaa yookaan waan ta'een godha balbalumarra dhaabbadhee isa eega. Yogguu inni galu innis ilaalu dheetu. Utuun barbaadin garagarii ilaalee darba mana keenya. Inni darbee deemu bahee tanan amma inni mana isaa balbala mana isaanii bira galuutti dhaabbadheen gaggeessan. Achi galee rafa deelii bakka kanumadha. Amma isa argu garuu naasuun koon oolu xalayaa walii barreessina. Taakudhaan nageenyu yeroo calqabaatiif suura wajjin kaanii jechuudha. Hamboo keessa wanti nuuf hin jiru anaaf ajee. Laga keessa hin jirra. Iddoo awwaalaa irree nageessitu. Awwaala fa'aa maqaa isaanii faana dubbisiisaa ture. Karaa Addis Katamaa na fuudhee deema. Karchallee maasaa. Edda bahee irree karchalleedha. Edda bahee karaa karchallee deemnee mana koo kunuuti. Xalayaan immoo naa barreessu Hoodiif Chokolleejji jedhanii naa barreessa. Dhumarratti Hacaaluu Hundeessaa jedhee mallatteessa. Ka Hoodiif Chokolleejji naan jedha. Naaf Hacaaluun mana barumsaa kiyyaa, ijoollummaa kiyyaa. Waa hunda kiyya. Beekumsi isaas guddinni isaas durumarraan itti fakkaata. Bakka guddaa ga'uu yaada. Hidhamuu jechuun maal akka ta'e naan galuun beeku ture. Bakka Haceen har'a hidhamee boru bahaadha kiyya. Kan inni eegaa ture. Achi boo'ee tanan gara manaatti galee bariitu isaa bakka hidhame sanan deeme hin argisiisan. Yeroo mara ganama guyyaa galgala utuu achi hin gahin hin deebi'u. Achi guyyaa sadaffaa isaattidha. Obboleessi isaa fi eessumni isaa dhufanii huccuu fi nyaata qabanii maal hojjettan naan jedhan. Lakki Hacee argisiisan jedhee ilaaluuf jennaan sitti hin argisiisanii kana boodaas hin dhufin naan jedhan. Maatii dhokadhee kanan deema. Guyyaa meeqaffaa isaatti innaa waraabbaman nan arge. Bakka Hacee sagalee dhuma isaan dhagee Bazzuu liidedhe sagalee isaan dhagee namni baay'een waan ilaalaa ture. Yeroo sanaan hin beeku maal akkanarraa ka'e hin beeku akka ba'aatti narraa ka'e waan ta'e nan gammades bakka guyyaa torbaaf waan hin argineef jechuudha.